Raadiyoo Simbirtuu. Kun torbeetti guyyaa har'aachuun gaafa kamisaa kan dhiyaatu qophii Simbirtuuti. Qophii har'aa kana keessatti sababa addaatiin oduu hin qopheeffannee isaaf of koltii sin gaafanna dhaggeeffatoota keenya garuu qophii imalaa qabna. Qophiin imalaa keenya har'a immoo kan xiyyeeffatu haala Oromiyaa keessaa fi diyaasporaa Oromoorrattidha. Biyya keessatti mootummaan Itoophiyaa fi waraanni naannoo Sumaalee godinoota Harargee lamaan godina Gujii, godina Booranaafi godina Baalee keessatti lola waliigalaa labsanii jiran. Uummanni Oromoo fi mootummaan Oromiyaa qeerroo fi waraanni bilisummaa Oromoo lolarra akka jirantu himama yeroo ammaa kana ofirraa deeffachuudhaaf. Oromoon gama hundumaaniyyuu injifannoo argataa jiraachuutu dubbatamaa jira akka maddeen Simbirtuu jedhanitti. Kudhatoo kanaan jiruuti immoo gareen tokko biyya alaarraati Qeerroo Bilisummaa Oromootiin alaa Qeerroon Oromiyaa jedhamu hundeeffame hiriira guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamu waamicha godhuutu dhagahamaa jira karaa Sabaa himaaleetiin waggaa daddarbaa jiru mul'ataas jira. Kanarratti eenyutu kana hundeessee maaliif Qeerroon Bilisummaa Oromoo itoo jiru akka dhaaba siyaasaa lakkuu ijaaruun Oromiyaa keessatti maaliif barbaachisee faayidaa moo miidhaa qabaa gareen kuni oppiidoon akka badu moo TPLF akka badu barbaada moo lamaaniyyuu hin barbaadanii eenyunni kana hundeessaniif waan kana oofanii faayidaaf miidhaan amma qabu maalinni kan jedhu irratti ibsa hooggana Qeerroo Bilisummaa Oromoo keessaa biyya keessaa kan affeerreetu dhiyaata. Sirba ittaanu kana booda isatu dhiyaataa jechuudha. Marreen gaxumuraatti yoon waliin turtan dhaggeeffatoota keenya qophii keenya har'aa waa hubattanii itti bohaartu kan jedhu abdii qabnaan gaxumuraatti waliin turan affeerraa keenyadha. Sirba ittaanu kanaan gara qophii malaatti dabarra. Elmi soy, nunca soy.
miseensa hoggansa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa haala yeroo biyya keenya Oromiyaa fi diyaasporaa Oromoo keessatti deemaa jiru irratti ibsa nuu kennuuf tole jechuu keef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Simbirtuutiin guddaa galatoomi keessummaa keenya sararraa jirtu. Haalillee maqaa uummata Oromoo bal'aa fi maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromootiin galata guddaa isinii dhiyeessuun barbaada. Carraa kan argachuu ulfaadha. Ulfaadhu. Yeroo ammaa kana Oromiyaa keessattuu gama baha Oromiyaa godinoota Harargee lamaan kibba bahaa gama Baaleetiin kibba Gujii fi Booranarratti lola banamee jira. Finciloonni hidhaanis daranuu hammaatee jira jedhama. Beellii fi lolaan illee jira jedhama Oromiyaa keessa. Mee akka waliigalaatti Oromoo fi uummanni Oromiyaa maal keessa jiru akka Qeerrootti maal hubattu Qeerroo? Uummanni Oromoo jaarraa tokko walakkeessaaf deema. Erga keessaa irratti Oromiyaan biyya baasaa mana hidhaatti taate dirree waraanaa taatee ajjeefamaa jira. Dukkanaa taatee keessatti qabeenya saamamaa jira, baqachaa jira. Ammaan kana immoo namarti quba qabdu Oromoo irratti duula jabaatu gaggeeffamaa jira. Inuma yakka waraanaa faashistummaa gara laafina namoomaa hin qabnee fi akkasumas sirna dhablootaan Oromoon duula hamaa irratti baname keessaa irratti ajjeefamaa, saamamaa, saffina namoomaa taasisa. Gaagaa inni lubbuu ilmaan Oromoo irraa guyyaa guyyaatti gahaa jiru akkaan hammaachaa qabeenyi saamamaa qeensa barbadaa ilmaan isaa faca'aa jirti. Dinagdeen haa ta'uu, lubbuu namaa haa ta'uu, jeequmsa hawaasummaa rogamaa geessisaa jira. Akka Qeerroon Bilisummaa Oromoo hubatutti dubbi kun duris kan jiru ta'ee mootummaan bifa kanaan bifa inuma gosa nama qabachiisuun itti fufuunsaa tokko abdii kutannaasaa waan ibsisu fakkaata. Dhugaa ta'uu fi harkaanfiin mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti fudhatu yeroodhaa gara yerootti. Edda qabsoon Oromoo jabaachaa dhufee fi abdachiisaa dhufeen kan dabalaa deemu hammeenyi mootummaa qabsoo Oromoo kulaasuuf tattaaffii dhumaa gochaa kan jiran ta'uu isaanii mul'isa. Keessumatti uummanni Oromoo yeroo kana jiru keessaa irratti jabinaan humna mootummaan hidhachiise kanaa humna makana dabalate mataasaa sarratti bobba'aa jiru. Bifa uummatummaa waan danda'uufaan keessaa irratti firra qolachaa jiraachuuf duulli ammaan kallattii maraan Oromiyaa irratti banamee jiraachuusaati. Isuma waa'ee waraanaa kana gariin humni hidhatetu Sumaalee biyya guddittii biyya alaarraa daangaa Oromiyaa qabachuuf hawwii qabduuf dhufanii jedhu. Gariin immoo mootummaa naannoo Sumaaleetu kan mootummaa Itoophiyaatiin deeggaramutu lolaa jiraa jedhu. Gariin immoo humna makarsitoota musliimaatu galee akkas Oromiyaa irratti duula banee jedhu. Gariin immoo mootummaa Itoophiyaatu waraana idileesaa biyyoolessaa uffata poolisii naannoo Sumaalee uffachiiseetu mootummaa federaalaatu Oromiyaa weeraree jedhu. Kamidhas keessaa dhugaan yookaan kan biraan jiraa? Akka keenyaaf walitti hidhattee jirti. Walitti hidhattee jirti gaafa jennu seenaadhaan duubatti deebi'uu nu gaafata. Bakka jaarraa digdammaffaa Sumaalee Yuuskilaf kan jedhu tokko dhaabbatee ture. Sumaalee kolonii yookiin gabrummaa Ingiliz jalatti kufte uummata isaanii bilisa baasuu fi humni sun uummata isaanii dammaqanii ijaaranii gara qabsoo firiirsanii Sumaaliyaan erga bilisa baate ajjaa biraa qabattee baase. Ajandaan Sumaalee guddoo ijaarra jedhan daangaa Oromiyaa amma Oromiyaan ittiin beekamtu hedduusaa walakkaa kan dabalatudha. Hawwii akkanaa ni qabu. Aksualii kana akka beeknutti sabboontonni ilmaan Sumaalee guddootuuf gadhaabuu fi hawwiin ni jira. Hawwiin kun yeroo adda addaatti yaalii godhaniiru. Yaaliin kun yeroo adda addaatti keessumaa kibba Oromiyaa godina Booranaa irraa qabachuuf isaan godhanii humna waraanaa guddaa qabatanii dhufan Abbaa Gadaa madda galbaateen akkatti erga fashaqaa'ee booda yeroo darbii kan mul'atedha ture. Egaa seenaa wajjin kan wal qabatu hawwiin akkanaan jira. Haa ta'uti warri kun kan hin milkoofne yeroo kana Oromiyaa irratti fuula kanaa badhuu fi maaltu isaan kakaase humni waraanaa mootummaa ilma daangaa Itoophiyaa gamache gama Mogadishootti nageenya uummata Sumaalee waardiyaan dhaabbatee jiru kun akkamitti warra kan dhaabbachuu dadhabee lola sabaa gidduutti deemaa jedhee Oromoon kana gaaga'amaa saaxilamee jiru kana laaluu feesi kanatti fakkaata. Gaafa kana laallu mootummaan Itoophiyaa yeroo kanatti uummata Oromoo cabsuuf fedhii guddaa waan qaburraatiin kan ka'e humna argate kana fedhii gama sanaan jiru kana nama nagaa fakkaatetti fayyadamuuf kan inni itti dhimma bahaa jirudha jennee amanna. Humni Sumaalee yookiin Sumaalee Ogaden naannoo mootummaa Itoophiyaa jalatti murtuu kana humna guddaadha. Humna milishaa yookiin hidhattoota akkasumatti yoo hin taane waraana jabaadha. Lakkoofsaanis yoo ta'e gara 45 ol kan ta'u konkolaataa makaanaayizidii gara 800 kan deeggaramu ilma warshaa sibiilaa tokko kan banamee fi humna jabaadha. Humna kanatti fayyadamee maan immoo akkuma durkaasne fedhii duraan sabboontonni Sumaalee qaban kanatti fayyadamee uummata Oromoo cabsuuf gama tokkoon gama biraan immoo uummata Oromoo gaaffii isaa bu'uuraa raatii xiyyeeffannoo uummata Oromoo dabsuudhaaf yookiin karaa maqsuudhaaf battallee yeroo hojii manaa yeroo kan itti nutti kenne kanarratti akka xiyyeeffannuuf haalii mootummaan Itoophiyaa godhudha. Walumaa galaa harka mootummaa Itoophiyaatiin lola Oromoon harka biyya jalaatiin mootummaa Itoophiyaan duula duguuginsa sanyii Oromoo irratti raawwachaa jirudha jennee amanna. Kanuma waliin qabsiifne gootummaa Oromoo akkamitti ilaala Qeerroon yeroo ammaa kana keessattuu gama Booranaatiin shamarran mucaa qabatanii yoggaasaan lafa qabatanii dhukaasanii lolan mul'ateera suur sagaleedhaan sabaa himaalee hawaasaa irratti.
Gootummaan Oromoo durii kun deebi'aa jira waggaa ofirraa qolatu kana walii birmachuun godinoota biraarraa gamasitti deemanii gargaaruun kun. Nuti gaafa keenyaan akkatti ilaalle qabna. Oromoon gootummaan isaa wal namaan gaafachiisu. Gootummaa Oromootu duraanis deebi'aa jira osoo hin taane jaarmiyaadha. Oromoon Booranaa yookiin naannoo Ambaa yoo fudhanne jaarmiyaa jabaa qaba hawaasummaatti fudha. Kan bakka kaanii irratti bifa seenaan deebi'ee irra hojjetame keessa abboonni keenya dalagan irra deebi'anii galmeessisuun isaanii nafaanii aga funyaanii kana salphisuun isaanii keessaanii kabachiisuun isaanii gootummaa adda nurraa badeedeeffanne taane Oromoon Booranaa jaarmiyaa jabaa qabu. Abbaa ibiddaa jedhan yoo ta'e hooggana waraanaatu hagaarraa jechuudha. Jabinni Oromoo eessa keessa jira isa jedhu. Jabinni Oromoo gootummaan Oromoo eessa keessa jiraadha malee Oromoon yeroo kamillee goota. Biyyattiin Itoophiyaa jedhamu kanaatiif oolmaa gootummaa gurguddaa kan oolan ilmaan Oromoo hedduutu jira. Maqaa ilmaan Oromootiin gootummaan Itoophiyaa ol kaati jechuu dandeenya alaabaan. Dantaa Oromoof jechuu keenya dantaa Oromoof. Oromoon gaafa dantaa Oromoof hin ta'in malee gootummaa yeroo kamillee jechuun barbaada. Gootummaan Oromoo walumaa gala eessa keessa jirti? Gootummaan Oromoo jaarmiyaa keessa jirti. Wal jala hiriiruu keessa jirti. Kanaatiif maaltu deebi'aa jira? Jaarmiyaadhaanii Oromoon kan lolachuu ka'ee mirga isaa falmachuun deebi'uuni gootummaa Oromoo kan caalaa as baatee nutti mul'isaa jira jechuudha. Tole dhaggeeffattoota keenya keessummaa keenya hooggansa qeerroo keessaa biyya keessaa haala amma Oromiyaa fi uummanni Oromoo keessa jiru irratti karaa reediyoo Simbirtuu gaafii deebi'aa godhaa jirrudha. Kana dura dhaabbachuuf hoo gaheen qeerroo maalidha jechuun maal godhaa jira qeerroo maalitti jirtu isin? Dhugaadha waa katabne tokkotu jiramna. Dhugaa keessa baasee Oromoon duula afaan qabeetiin qofa burjaajaa jiru. Duula ujummoo miidiyaatiinis burjaajaa jira jennee amanna nuti. Qeerroon bilisummaa Oromoo waan ammallee mul'achaa jiru shandoo biraa hin qabu. Diinaggama kamiinuu nutti dhufe ol ofirraatti qolanne gara fuulduraatti deemuudha malee. Maaltu hojjetamaa jiranni jedhu akka ijaaramnee sila haga sila deemuu qabnusna humna namaa dagdee fi tooftaa walitti kennee diina keenya ofirra ture akka jibbaanni hin babneef marsaa hawaasummaa ni qabataa dhiibbaa kan tumaa jiranii dhiibbaa hadhabaati dhiibbaa qajeelloo miti. Qeerroon bilisummaa Oromoo wannate biyya baataati shakkiin bal'aa dhaabbachaa jira. Ooma shakkiin kun akka irraa aanamu sababiin isaa filannoo miti kun Oromoodhaati. Filannoo Oromoof jiraachuu gidduuttidha qabsoon nuti goonu waan ta'eef dhumni isaa injifannoodha. Qeerroon amma qolachuu kana keessa harka qabdu jechuudha isin. Akkan harka qaba qeerroon bilisummaa Oromoo ejjettiidhaan kan socho'udha waan danda'ame gumaachaa jira. Haalonni anjaan dhibanii hulaa argatameen sila dhaabbachaa jira shakkiin qabu. Biyya alaa kanarraa immoo karaa sabaa himaalee hawaasaa fi karaa televezyiinii maqaa qeerroo Oromiyaa jedhuun waamichi darbaa jira. Waamichi darbu kun qeerroon bilisummaa Oromiyaa ni beekaa hiriira baasa jedhamu gaafa akka lakkoofsa giisiitti gaafa fulbaana 4tti. Eenyutu godha waamicha kana? Dura qeerroo kanarraa yookaan bareedaadha. Qeerroon bilisummaa Oromoo ajeessa qaamolee yaalan tokko ni mul'atu. Qeerroo bilisummaa Oromoo jechuun ofii isaatiif dhaaba siyaasaa miti. Goblaa dhaaba siyaasaa tokkotti. Sagantaa isaa galti xumuraa tooftaa fi istiraatejii mataa isaa hin taane kan dhaaba inni goblaa ta'ee fi sana dhaaba isa uume dhaaba isa dhalli sana kan hordofu goblaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Qeerroon bilisummaa Oromoo. Haa ta'uti amma kan argaa jirru dhiyeenya kana keessumaa qeerroo Oromiyaa jedhanii maqaa akkuma fedhe moggaatu qajeelfamas ta'e hooggansa yookiin waamicha akka feetee tokko mul'achaa jira. Kana lamatti ilaalla nuti. Tokko qeerroo bilisummaa Oromoo kun gaafa inni dhaabate gaafa yaadni wixineessaa ka'ee gaafa inni yayyabame haga isa gadhaabanitti wareegama falme keessa Oromoo sirriitti beekuudhaan kan ta'edha tarii jennee shakkina. Inni lammaffaa immoo otuma beekanii bololqaa gurra dhuunfaa fi naaf kan godhamu yoo hin taane dantaa fi faayidaa Oromoo kabajee jennee gonkumaa hin aballu. Manni Oromoo yeroo kanatti kan barbaadu qaroo dheereyyii barbaada. Ilbisaa keessaa immoo qaroo dheereyyii tooftaa fi tartiimoo jabaa fidanii as bahan barbaada malee warra dheeratanii yookiin jechoota achitti jecha wal jijjiiran miti. Qeerroo bilisummaa Oromoo qeerroo Oromootti jijjiiruun tooftaa istiraatejii galiis miti. Uummata Oromoo kanarraati yookiin humna argame kanarraati maqaatti argachuuf tattaaffii karaa dilgaa godhamudha jennee amanna. Dhugaasuuf immoo dhiibbaan inni uumaa jiru afaan faajjii Oromoo keessatti akkuma hubannasaatti ilmi Oromoo kun namadha waan taaneef hubannaa wal qixa hin qabne. Afaan faajjii tokko uumuu hin hanqanne jabaa buusuu baatanis haa ta'uti akka qeerroo bilisummaa Oromootti akka hooggansa qeerroo bilisummaa Oromootti jechuudha. Akkuma dura jedhee qeerroon jaarmiyaa qaba. Waamichas ta'e qajeelfama jaarmiyaan ala namoota dhuunfaatiin akka feeteen dabarsan tooftaa istiraatejii miidiyaa isaanii akka tooftaa istiraatejiitti namatti himan kan ganama dubbatanii galgala irra hin deebinee fi dhuguma baay'ee immoo kan nama shakkisiisuu fi gara nama taatu immoo eenyummaa garee murteeffannaa Oromoo kanallee dubbachuuf warra siffatan ifa baasanii yookiin afaan guutanii mirga murteeffannaa uummata Oromoof qabsoofnaa yookiin immoo waamicha goonaa warra jechuu salfatan kanarraati waamicha hedduu hin qabdu. Waamichi godhamu waamicha jaarmiyaatti. Ilaalcha uummata Oromoof qabaniyyuu baay'ee gabbaa ta'u mul'ata. Oromoo jaarmiyaa malee oofnaa hoyiidhaanii marsaalee hawaasummaadhaanii Oromoo oofnee jaarmiyaa malee isa gochuuf yaaluun tuffii fi faayidaa Oromoo irratti dabaa hojjetamedha jennee amanna.
Ala kanaati kanaan dura qeerroon hin jiru jedhamaa ture garii immoo fincila bara darbee faa nutu gaggeessas jedhamaa ture booda qeerroon nutu hooggana jedhamaa ture. Amma immoo akka ati jettutti maqaa qeerroo bilisummaa Oromoo jedhamu cinaatti qeerroo Oromiyaa kan jedhamu tokko maqaan bahee walii gad dhoofuun kun beekumsas qaroominas miti. Oromoon har'a kan barbaadu nama mul'ata cimaa qabu nama tooftaaf tarsiimoo beekee gamtaadhaan Oromoo hirmaachisee lolee diina injifatudha malee nama jecha hatee yaada namaa hatee as gargashee gadi bahee haasa'u miti. Qeerroo bilisummaa Oromoo kan jedhu qeerroo Oromiyaatti jijjiiranii yaaduma namni onni godhu maxxansuun kun bu'aan qabudha kan jettu. Afaan faajjii dhuumayra jetteetta mee adda baasi warri qeerroo Oromiyaa ijaaran kun maal barbaadu? Lafarra jiru qeerroo Oromiyaa kan jedhamu immoo dhuguma jaarmiyaa wayiiti moo bubbeedhuma moo qilleensadha moo namoota muraasatu akkas jedhamama moo akka keessan lafa qabatanii kaayyoo qabatanii ammallee mul'atan qaban jetteetta? Eenyudha qeerroo Oromiyaa kana warri ijaaranii fi warri ufiin jedhan biyya keessaa qeerroo Oromiyaatu nurri jedhan kun jiru lafarra eenyu isaan maalni kaayyoon isaanii? Qeerroo bilisummaa Oromoo kana yoo ta'u jechaa turani. Warri kun ifatti haa ta'u jechuudha. Addunyaa gabaa keessa taa'anii uummata Oromoo beekamtoo kan akkuma barbaadan oofuuf godhamudha. Wanti afaan fidee uuman kan irratti tola. Murni akka kanatti jaarmiyaa ofii isaaniitti jaarmiyaa siyaasaati. Sila akka jaarmiyaa sabaa tokkotti dhaabbatu namoonni muraasni ujummoo sabaa sana olaantummaan taasisanii jiru. Ofii isaanii gaafa agarsiis as bahuu yaalani akka jaarmiyaatti immoo as bahuu yaalu. Dirqaa fi dirqama jaarmiyaan siyaasaa Oromoo tokko qabu. Manni Oromoo mirga kennee dirqama irraa eeguu qabu tokko ofiin fudhachuu gaafa yaalii godhantu argama. Warri kun sagantaa isaanii hin beekamu. Galiin isaanii hin beekamu. Tooftaan isaanii hin beekamu. Istiraateejiin isaanii hin beekamu. Kun afaan faajjeen samaa dhabbii warra maal barbaadu dhuguma kan jedhu isa miti. Garuma qilleensa har'a waan ilmaan wanti ajaa'ibu akkuma mootummaa kana Oromoon bilisaa ta'e keessatti wantoota guyyaa ta'e guyyaa xiyyeeffatee kafalu gochuuf warra dha'anidha. Kanarra ta'e warri kun afaan faajjeen sassaabumaan jedhamu ofii jaarmiyaa gamtaane jaarmiyaa siyaasaa Oromoo haga ammaatti kan isarra wayii hin jirre badha toleessaa fi milkii fi maqabeessa irratti bifa biraan immoo alaabaa jaarmiyaa kanaa baattatanii socho'uun kun bocaa fi wanni isaanii filuudu yookiin immoo dhangala'oo ta'anii namatti nutti mul'atu jechuun nama rakkisu qabatan dhabamne. Kanaaf warri kun Oromiyaa akkamii barbaadu kan jedhan guyyaa tokkos bahanii haasa'an. Afaan faajjii isaan uummata Oromoo keessatti uumani akkuma dammaqinsa uummata iddoo tokko tokkotti dhugaa ta'uu fi baay'een gadda. Namoonni kun ilmaan Oromooti namoota dhabuu nuti hin seenedha. Garuu otoo hin jaalatiin namoonni waggaa lama dura sadii dura akka goototaatti isaan ilaalan har'a akka gantuu fi lukkee wayiitti ilaalu miidiyaa kana miidiyaa dinagdee uummata Oromootiin hirphamee ukkaamsaa inni yeroo meeqatti aggaamate Oromoon akkaasaatti turuursee irraa qolate kana guyyaa tokko illee toon ilaaleen buluu hin dandeenye ture. Har'a akka diinaatti akka miidiyaa televezyiinii qonnaa kan jedhan televezyiinii viidiyoo ilaalaa jira. Kun mataansaa gaaga'amadha. Oromoon kan dhabuu hin barbaadu miidiyaa kanallee jarreen kanallee silaa dhabuu hin fedhu ture. Amma yerootti jirru kan yeroo taasaa jirru kanatti fedhii murnaa fi dhuunfaarra darbanii sagalee Oromootiif otoo yaadanii yookiin immoo otoo dhaabbatanii otoo hojjetanii bu'aan irraa argamu guddaadha jennee amanna. Kanaaf afaan faajjiin sigaa isaan uuman eenyummaa isaanii fi ejjennoo isaanii irraa ka'e eenyummaan isaanii kun Oromootti afaan faajjii uumeera. Amma dhaaba siyaasaa maqaa abaaboo himatu hedduu jira biyya alaa kana. Biyya keessatti waboo fi qeerroon egeree Oromiyaati. Oromiyaa walaboomtallee kanuma jiraatanidha. Dhaaba siyaasaa miti. Kanaaf maqaa qeerrootiin illee biyya keessatti maxxana wayii tokko dhuumuun kun mootummaa Itoophiyaa tursuudha. Oromiyaa burjaajessuudha. Mootummaan kun akka hin cimnes akka hin bannes barbaaduudha. Yaada abbaa duulaa deeggaruudha warri jedhan jiru. Isin akkamitti hubattu? Maqaa qeerroo lama hundeessuun kun waan biyya alaatti maqaa dhaaba irratti barame maqaa qeerrootinis biyya keessatti bixxiluuf yaaluun kun umurii diinaa tursa dheeressa malee akka Oromoon gamtaadhaan bahaa dhiyatti kaabaa kibba jiddugala walii galee hooggansa qeerroo fi waboo jalatti ijaarame akka hin deemne gochuudhaaf afaan faajja'ee mootummaan kun akka hin kufne gochuudhaaf kaayyoo abbaan duulaa opiidoon akka jiraattu barbaadu garuu mootummaan Tigree dadhabee opiidoon akka jiraattu ka barbaadu gochuudhaaf warri jedhan jiru. Namoota amma sabaa himaa hooggananis haa ta'u maqaa kanaan waamicha godhan gariin isaanii waggaa kumataman maaliif fincila waggaa darbee keessattis namoonni kun nama hiisisuudhaan guyyaa akkasii hiriirri baa jira jedhanii waggaa sabaa himaa hawaasaatti baasan mootummaan Itoophiyaa dursee argeetu uummata ajjeessaa ture harka duwwaa baa jedhamanii uummanni hidhamaa ajjeefamaa ture mataa adda addaa jedhamanii akka salphaatti namni adda baheetu fo'amee qabamaa ture.
kun immoo haaduu qarlamaatii jedhamaa turame nama baay'eetiin. Isin akkamitti ilaaltu ammaa kana maqaa keessan lamatti cabuun kun? Dhugaa dubbachuuf warra Qeerroo Oromiyaa jedhee maqaa jecharratti jecha bakka buusuu fi akka waan tooftaa otoo hin taane yookiin immoo istiraatejii yookiin mul'ata haaraa otoo hin taane jecha bakka wal buusuu yaalu kuni mootummaa kana ni mormu. Garuu maal barbaadu ofiidoo jabuu taate tokko barbaadu baatu. Jijjiiramni Oromoof barbaadanii isa guddaan ofiidoo humna taate Oromoo gara aangoo siyaasaa jajjabaatti yoo dhufe bilisummaan Oromoo karra isaaniif homayyuu kan hin fakkaanne jedhaman. Kana maalirraa kaa'ee murni wayiin jira biyyuma kana keessa murni isaanii jechuudha. Xiqqaatu guddatu. Dargaggoota ofiidoo waliin hiriiranii ekonomii revolutionii kana ofiidoo jettu warraaqsa dinagdee jettu kana ni utubnaa ni gorsinaa ni qajeelchinaa tooftaa fi karoora raawwii baafnaa jedhanii cina dhaabbatanidha. Miseensota illee dargaggoonni akka nama maqasa ta'anii ofiidoo waliin socho'an kuni warri Qeerroo Oromiyaa jedhan kunsi maxxansa isaanii mormasa dura godhanii warra kanaan gaafa faarsan oo isaanii badhaasa warra kanaa keessaa miseensa nama tokko maqaawaman isaaf kennuutu ture gaafa jedhaniif nama immoo Oromoo biratti kan nama Oromootiin meeshaa ta'ee shirri diina keessumaa manneenidha federaalaa keessatti kan humnoonni kan meeshaa godhatanii ittiin Oromoo rukutaa turuun kan himamudha. Nama kana gaafa ol kaasan gaafa badhaasa kabajamtuu adda beekumsaaf kenneef mala gaafa jedhudha. Dhimma isaanii fagoo nageen kunuunsiyyuu jiru beeka Qeerroon biratti arga. Barbaadu ofiidoo jabduu warra ofiidoo qorqalbii ishee jabduu ta'e tokko argame Oromoon bilisoomteetti jedhee amanu. Akka nuti taasisu immoo qabsoo bilisummaa Oromoo kanallee kan ittiin bal'eedhamu. Deefi yoo jedhame tokko kan qabu mirga kan mirga labatee murteeffachuuf. Aangoo poolitikaaf Oromiyaa aangoo poolitikaa Itoophiyaa keessatti qabu kabachiifachuuf miti. Uummanni Oromoo akkamitti biyya kana ijaarrata waa'ee hiree murteessituudha. Warri kun garuu socho'an yeroo argite ofiidiyoon humna ta'ee as bahee aangoo poolitikaa Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uumuu danda'udha. Abjuun isaanii inni guddaan gaafa haasaan afaan isaanii irraa mataa gaafa argitu jechuudha. Kanaaf nama tokko yoo ilaalle loqodu viidiyoo keessaa mataa isaa daayirektii isaanii yoo ilaalte loqoda viidiyoo warraa isaaniidha dhugaa ta'uuf. Lammata immoo mootummaa Itoophiyaaf humna ta'uuf qoqqoodin sa'uutti qabsoon Oromoo iddoo meeqatti uummanni iddoo meeqa dhaabatee umuriin mootummaa akkasitu kana ifattitu lolli karaa meeshaalee isaan dhufaniis Itoophiyaa oofu tokkos tokko ta'uu isaati. Fakkeenyaaf fudhatame dhugaadha abaawoon meeqa jira dhaabbanni mul'ataaf galii qabu meeqa jira jedhu fakkaata bakkuma lamaaf jabbara yoon dogoggoruu baadhee osaan jila tokko as ture jila nama 18 of keessaa qabdu hayyoota Oromooti. Isaan rakkoo qabsoo hooggana Oromoo fi hayyoota Oromoo keessa jiru qoratanii walgahii waggaa irratti gabaasa akka dhiyeessan ture. Jilli kun Piroofeesar Asaaf Jaalataa bakka bu'anii gaafa gabaasa dhiyeessan irraatti akka ibsanitti bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti jiru gantaaf galii qabu tokko qofa akka ta'e warri kaan immoo dhuunfaaf akka ta'an warri kaan akka dhaabaatti ofiin jedhan immoo boca dhaabaa kan hin qabne adda bilisummaa Oromoo irraatti adda kan ta'ani. Sagantaa siyaasaas ta'e istiraatejii kan hin qabne ta'uusaa jala muranii hayyoonni nama 18 dhagaa waan ati hubachuu qabdu nutti maniiru kun dhugaadha. Kanaaf murni Oromoo dhaabbatee ala jiru kana to'atee nutti kana caalaa hinaaf jedhe. Ammas dhaggeeffattoota keenya miseensa hooggansa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaati haala biyya keessaa fi biyya diyaasporaa Oromoo keessa jiru kana keessatti wanta deemaa jirudha. Eenyutu hundeessee maqaa Qeerroo Oromiyaa jedhu maaliif hundeeffame Qeerroon Bilisummaa Oromoo otoo jiruuti maaliif kan biraa bixxiluun barbaachise kan jedhu irratti dubbataa jirra. Amma maqaa Qeerroo Oromiyaa kanaan waamichi hiriiraa guutuu Oromiyaatti kan jedhamu tokko gaafa fulbaana 4 akka lakkoofsa Giiziitti waamameera. Kun isin ilaallata isintu waame moo warra amma Qeerroo Oromiyaa hooggana jedhan biyya alaarraa warra Sabaa himaa hoogganantu waame? Miidhaa moo faayidaa qaba hiriirri sun yoo godhame yoo amma haala amma keessa jiramutti? Dhugaa ta'uufi Oromoo irratti gahaa jiru kan mormu akka yaadaatti hammeen qabu. Hammeen isaa iddoo kan qaama ilaallatuun waamamuu qaba. Gatii mataa isaa qabaachuu qaba. Lammata immoo gocha ta'e jedhamee itti yaadame Oromoo irratti duula sanyii bileessii waraanaa oofamaa jiru kana hiriira kanaan dhaabuu dandeenya kan jedhu kun ilaalamuu qaba. Mormuu namni otoo hin ta'in jechuudha. Kanaatiif galiin irraa barbaadamu yeroo kanatti Qeerroon Bilisummaa Oromoo kan barbaadu ifatti humna hidhatee Oromoo lolaa jiru kana. Oromoo hidhatee humnatti of jijjiiree meeshaatti humnattiin wal bira dhaabbatee weerara kana ofirraa qolatudha malee kan hojjetamaa jiru. Akka Qeerroo Bilisummaa Oromootti hojii nama harkaan qabu. Iddoo kana hiriirri waamamne akka jaarmiyaatti quban qabne. Akkuma dur jedhe namoonni fedhii isaaniitiin yookiin miiruma isaanii miirri isaanii akka seeraatti ilaalan miira isaanii akka tooftaatti ilaalan miira isaanii akka istiraatejiitti ilaalanii karaa sifaayimaa afaan nama burjaa jettu hiriira kana waamuu danda'u. Qeerroon Bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti quban qabu kan. Tarii kun immoo afaan faajjii waan uumaa jiruu fi guutummaa Oromiyaatti Oromoon akka inni sagaleen tokkoon hin kaane
boru yoo isin waamicha gootan illee jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo ammas gareen kun immoo isin immoo gadi hin bayinaa gareen keenya hin bayinaa jedhamee mootummaan Itoophiyaa akka umurii argatu akka dheeratu umuriinsaa taasisinaa ammas akka waliin hin kaane Oromoon naannoon tokko yoo ka'e naannoon biraa akka hin kaane godhaa laata tarii sodaan kun mul'ata. Dhugaa ta'uufi sodaan akkasii inni bu'u ammas wanti ani dhaamuu barbaadu qeerroon jaarmiyaadha. Heera seera qaba qajeelfama qaba giddugaleessa qajeelfamni itti darbu qaba caasaatti qajeelfama fi ajaja walirraa fudhatu qaba. Qeerroo bilisummaa Oromootis miseensa qeerroo bilisummaa Oromooti deeggara qeerroo bilisummaa Oromooti kan jedhu marti qajeelfama seeraan alaa talluma jedhee marsaa hawaasummaa irratti namni kamiyyuu gadhiisu wareegaman barbaachifneef akka ofiinsaatti illee kanarra darbee immoo dhugaa ta'uuf al tokkotti kaanee wanta silaa irratti mari'atamee galiin barbaachisurraa eegamu tokko argachuudhaaf irratti itti duulla jennee tokko immoo iddoo meeqatti qoodamnee humna dhabuurraan akka nan qannee fi qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha jaarmiyaadhaan ala godhamu kamiifiyyuu gurra kan laanne dhaamsa gochuurraan kan darbe iddoo tokko tokkotti namoota muraasa irratti tarii ammas gaaga'amaa bakkuma kanaan dura ilmaan Oromoo saaxilu kan jedhu sodaan ilma dhufa. Gara xumuraatti deemaa jirra gaaffii keenya duguuggaa sanyiiti ka jedhu gariin Oromoota baha Harargee fi dhiyaa Harargee godina Gujii fi Baalee fi Boorana keessatti dhumaa jiran tumsuudhaaf Oromoonni naannoo biraa jiran jiddugala jiran Arsii keessa jiran Wallagga Shawaa Jimmaa Lubbaa Booraa keessa jiran akka isaan isaaniif birmataniif qeerroon maal godhaa jira keessa akka naannoo isaaniitti illee immoo haalli wal fakkaataan gama dhiyaanis haa ta'u gama kaabaanis haa ta'u gara kibbaan Oromoorratti ammas lolli biraan biraa mootummaan akka hin banneef akka of ijaaraniif akka qophaa'aniif yoo barbaachisaa ta'es akka gara kibbaatti deemanii birmataniif wanti hojjetamaa jiru jira gama qeerroo bilisummaa Oromooti. Keessa keessaan hojii jabaatu hojjetamaa jira dhugaa ta'uu fi tokko dirmannaa barbaachisu walii gochuudha. Inni guddaan qeerroon bilisummaa Oromoo kan itti manu garuu dulli Oromootti jiru kun itti fufinsa jaarraawwaniif lakkoofsisee amma sadarkaa isaa jijjiirratedha. Akkuma qaraba jedheyyuu ededa qabsoon Oromoo jabaataa dhufeen gochaan meenyaa jabaataa dhufedha. Kanaaf qeerroon bilisummaa Oromoo furmaanni yeroof kan ta'u wanta hojjechaa jiru qaba irra guddeessa furmaata waariyaa irratti hojjechaa jirti qeerrooni. Furmaanni waariyaa maali jedhee manaa qeerroon bilisummaa Oromoo duula waraanaan hidhatamee irratti gaggeeffamu kamiyyuu ofirraa qolate Oromoon bilisummaa boritti aggaammateef gantaasaa kabachiifachuun hafe akka sabaatti itti fufuunsaa gaaffii jala jira bifa kanaan akka daboo nama deemuutti sabaa himaatiin yookiin immoo jaarmiyaadhaan socho'uu dhiisee feesbuukii fi miidiyaalee hawaasummaa kaaniin callisee hooggansa malee malee hidhannoo malee socho'e Oromoon bilisummaa fi dantaa ofii kabachiisuun hafe akka sabaatti itti fufuunsaa dhuguma yaaddessaa dhanuuf. Kanaaf furmaanni waaraa jennee kana mannu Oromoon of ijaaree hidhatee humnatti of jijjiiruun furmaata gaaffii hin yaadnedha gaaffii fardiidha. Numa gidduu kana kan nutti agarsiise weerarri amma Oromoo irratti baname kun kan nutti agarsiise Oromoon tokkoof tokko furmaata inni qabu akka jaarmiyaatti of ijaaree yoo hidhatee humnatti of jijjiire malee dantaa ofii kabachiifachuu akka hin dandeenyedha. Kan nuti argine kan nutti ifatti mul'achaa jiru. Bakkoota sila kaafne bakkoota tokko tokkotti injifannoon diina hamilee cabsu injifannoo boonsan galmaa'e mataasaa jaarmiyaa wayyaa jaarmiyaa hawaasummaa jaarmiyaa siyaasa naannoo sanatti dhiyoo jiran hawaasummaa mataasaa jaarmiyaa hawaasummaa isaa akka jabeessuuf tumsa isaan godhan irraati jennee tamanne. Kanaafis hojiin guddaan hojjetamaa jiru Oromoon akkamitti qeerroon bilisummaa Oromoo humna waraanaatti jijjiiru faayidaa Oromoo kabachiisa qeerroon bilisummaa ofiisaa waan danda'u hojjetaa jira hooggansa olaanaa jaarmiyaa siyaasaa qeerroof jalatti hammata irratti mataasaa dhiibbaa qajeelloo gochaa jira. Humna jijjiirama akkasumas tokkoof tokko waadaa yeroo lakshimatti mancaa dura dhaabbannee injifannutti hin jirru diinni akkasii miti diinni kan humna xiqqaa humna waraanaa jabaa diina dura dhaabbannee dantaa faayidaa keenyaaf kabachiifachuuf deemnudha. Qeerroon fakkaa cimaa hojii manaa cimaa hojii jabaa jedhee kan farkaa qabu furmaata yeroo dheeraatti jabaa ta'e hojjechaa jira. Kanadha hojiin qeerroon itti qaba. Xumura irratti kaayyoo dhuunfaaf maqaa qeerroo hatanii deemuun kun hafuu qaba isa jette kanaa wal qabsiiftee carraa amma biyya keessa haala Oromiyaa keessatti deemaa jiru mootummaa Itoophiyaa fonqolchanii Oromoon bilisummaa isaa gonfachuudhaaf carraa kanatti dhimma ba'uudhaaf diyaasporaa keessa kan jiru hawaasa Oromoo irraa maaltu eegama yaada xumura. Ilmaan Oromoo ala jiran kun qaamaan qabsoo Oromoo keessatti hirmaachuuf bal'aa hin qabu. Amma wanti isaan hawwitu hin jiru nama ofitti qabuu fi irree seenanii wallaansoo danda'an jedhetti seenuu jechuudha. Haa ta'uti gaheen uummanni Oromoo nama geessu hubachuu qaba ifa ta'uu qaba jedhee kan amanuu akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkotti uummanni Oromoo ifatti beekuu kan qabu gahee diyaasporaan gahee isaa beekuu qaba. Uummanni Oromoo gahee irraa eegamu qabu beekuu qaba. Miidiyaa yookiin sabaa himaaleen gahee sanirraa eegamu beekuu qabu. Yoo beekan immoo waan isaan irraa eegamu gumaachuu qabu. Kana gaafan jedhu diyaasporaan ala jiru qabsoo Oromootiif humna guddisuu akka danda'u aman keessumaa humna meeshaa yookiin maateriyaala fi humna mallaqaa jabaa qabsaa'aas madda ta'e jechuu akka danda'u abdii jabaatu irra jira. Kan gaafa jennu gaheen isaanii qarshii Oromoo mallaqaa fi meeshaadhaan qabsoo Oromoo garudha. Qarshiidhaan dhaaba biraa hundeessuu miti. Qarshiidhaan dhaaba hoogganu miti. Qarshiin dhaaban hoogganu. Miidiyaan dhaaban hoogganu. Feesbuukiin dhaaban hoogganu.
amma argame gani Oromoo ta'ee akkas ba'uu hin danda'an cufaan kahirii jammaa Qeerroo Bilisummaa Oromootiin waamicha dhiyeessuuf hin barbaada. Dhaggeeffattoota keenya miseensa hoogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo biyya keessaa haala Oromiyaa fi uummanni Oromootti jiran biyya keessaa gareen tokko immoo biyya alaarraatti Qeerroo Oromiyaa jedhamuusaa ibsanii waamicha godhamaa jira kan jedhamu irratti ibsa akka nuu kennuuf kan affeerree kanumatti xumurree jirra waan nu caqasaniif horaa bula. Keessummaa keenya bakkatti jirtu diinaaf waan saaxilamuuf himadhu siin hin jennu. Mee maqaan kee eenyu jedhama? Borbor Waaree jedhani. Tole miseensa hoogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Borbor Waaree guddaa galatoomii fayyaa ta'e. Ayyaa sinillee uffadha. Agada balashidi Adebasi Mashe Maluse Agada balashidi Adebasi Mashe Maluse Akamin dina gombisu Rakatan dina gombisu 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 Rakatan dina gombisu Rakatan dina gombisu Adebasi Mashe Maluse Qeerroon kutulu leedahee barbadeessa Kutatee gahee diinakka minneessa Adebasi Mashe Maluse Diimatu sibiilli finiinu Hariiroo Oromoo meeshaan sinjiniinu Adebasi Mashe Maluse Deemanii sussukuun barsiisne miila koo Diin arganii deessuun barsiisu garaa koo Adebasi Mashe Maluse Akamin dina gombisu Rakatan dina gombisu Akamin dina gombisu Rakatan dina gombisu Rakatan dina gombisu Rakatan dina gombisu Adebasi Mashe Maluse Yo ilmi jaalatu allaatti dubbata Ajjeese boonyaata duuti ka nyaata Adebasi Mashe Maluse Na nyaata garaa koo qofan jajjabeessa Dhabeera lammii koo goota dhiisa Adebasi Mashe Maluse Ilmi nyaati yoomuu dafee gootota koo Kan lubbuudhaan jiru ta'ee du'aatti koo Adebasi Mashe Maluse Eegaas itti nyaannaa yoom nyaanne foon maddi Galma ga'uuf jira kayyaanne iddoo qabdi Adebasi Mashe Maluse Adebasi Mashe Maluse Adebasi Mashe Maluse Adebasi Mashe Maluse Akamin dina gombisu Rakatan dina gombisu 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 Rakatan dina gombisu Rakatan dina gombisu Dhaggeeffattoota keenyaa kanarraaf jenne egaa qophii simbirtuu kanumaan raawwanneerra waan nu caqastaniif horaa bulaa jecha torbee dhufummoo qophii biraatiin hanga waliin deebinutti bakkaaf haala jirtanitti waan gaarii akkasiin quunnamuu abdii keenyadha. Sirba itti aanu kanaan nagaatti kan siniin jedhu Andasoo Duulaati.
rangarise abalomo na wallasite halike asimiti manni ko bagotangala rafaga te malesitu namala arambori garri bar rangarise abalomo na wallasite halike asimiti manni ko bagotangala rafaga te malesitu namala ohadoro malo adoro Gayade loni sunkane madi kurembulu nusirite dubinarara madi balisila balenchalu malika mata handode ormisila durlalu menatiyadi akore ohadoro malo adoro Urbana malo hado obsenani soteano diya ke hera batera reditu damagera rogo ho derdite abita angaro bite jamtu ko ho hada tole yadi sitgore alo Darjaren luko gale obsun kaje la behed pina gale arrabori bar bar rankarite abartomo na wallasite halike asiliti mani ko bago tangala rabaga te malesitu namala asiliti mani ko bago tangala rabaga te malesitu namala ohadoro malo adoro Gayade loni sunkane madi kurembulu nusirite dubinarara madi balisila balenchalu marita mata handode ormisila durlalu menatiyadi akore ohadoro malo adoro Urbana malo hado obsenani soteano diya ke hera batera resitu damagera rogo ho derdite abita angaro bite jamtu ko ho hada tole yadi sitgore